السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا كوتر رجرتو نجا كيساني فيوما. الحمد لله نجا فيا كوتي أسن اللي بك جفتنت ربي نجا فيا سن تاسسو إنا نموني باين جتشودا ماشيني وفتا كان بيكي نتي بداواني مفيني وي أنو مدبلتي أنو درك سنجدا تري waanuma amma kana nun gargaarre wayi waan uffata hin baasne wayi seenasa yeroo baay'ee uffanni jara arabaa qulqulluudha bakka kanaaf baasa uffata isa biyya keenyaa dhoqqee biyyoo maal keessa deemna gaasaanu kan qibatalee kan ijoollees akkasii fa'i waan hin baasne wayi seena anu sana astaasabii sanaanan waggaa hedduu osoo bituu yaaduu hin bitin hafe yaada namaa fudhataa fa'i jechuudha. Innaa garuu dheengadda yerooni daa'ima koosii lammaffaa kana dahuu dirqama bituun qabaa. Inda'um dahee ka'eeti jechuudha. Dahee bi'aansi torbii waan akkasiitti bitame maashiniin kuni innaa ergan bitadhe nan gaabbe waggaa amma kana hunda bituu dhiisuu koo kana yaada isaa qabu ture yeroo 10,000 wayii ture akka inni biyya arabaatii galeen bituu dhiisuu jedhee waan akkasii sabaan ture yeroo sana birrii 10,000 wayii kaa. Nabiya keenyatti gaa waa baay'een batalee hojii bakkee fa'i yeroo qabaatanu hojii samana keessatti uffata miiccuun fa'i uffata miiccuun dirqama wanta dirqama hin hafnedha isaa uffachuun dirqama gatii ta'e miiccuunis dirqama wanti akka uffata miiccuun moo yeroo namatti fudhatuu fi giidoo namatti fudhatuu fi nama yaaddessu hin jiran akka kootti. Akkasittiin kaa araasii ta'ee dirqama maashinii kana bituun qaba jedhee bitee jechuudha. Innaa waggaa amma kana hunda utuun hin bitiin dhiisuu koo na gaabbisiise. Namoonni biyya arabaa jirtanuu ammatti maashaallah hojjetaa jirtu birrii sigaa wanta biraattuu hin babbaasa otoo bitattanii baay'ee tokko bareedaadha. Humna keessa yeroo keessan isinii qoxxoba jechuudha. Bishaanii saamunaa barbaada malee waa tokko. Uffata moota isa kan ijoollee fa'i qabaatanii kaa ijoolleen bakkee baatee yeroo taphattu fa'i mataa naqoshoo ishtisaas akkasii zafazzaftanii xuma keessa buustu laargoo fi saamunaa isa oomoo kana fa'i itti naqxu isa moota isa gadhiisuu didee harkaan fa'i dibdanii saamunaas kaa'in baay'ee tokko uffata baasa isa fa'i itti gootu baay'ee tokko isin gargaara hamman afaaniin jedhu achi jechuudha isin gargaara jechuudha. Nama wajjin fakkeenyaaf biyya keenyatti namni akkasiin jechuun biyya keenya qofa miti bakka eessattuu namni akka fedha keessaniitti waa isiniin hojjetu keessatti nuyi warri biyya arabaatii galle wanti keessa keenya yeroo jara arabaatiis yeroo wayii hojjennu keessaan hojjenna gatii ta'ennaan waa garaanuun gahuu namnis immoo akkasiin barbaadanitti isiniin miiccu eenyunu inda'um uffata qulqulluu qanuma tokko lama uffatamee uffata adii fa'i gadi baastanii yeroo itti kennitanu xuratee fa'i ol deebi'a. Maaliif tartiiba isaa eeganii miiccanu adii walitti aansanii miiccanu uffata adii fuudhanii bishaan qoshasha keessa buusuu akkasitti baay'ee tokko siqaayiidha. Ofii keessanii immoo qayyoo fa'i hojii qabaattanii waa hundan hojjedhaan immoo mijatu. Innaa siqaayii nama wajjin mataa dhukkubsachuurraa yookiin ofii keessanii humna keessan silaa humni biyya arabaatti dhumee maal jira gaafa biyya gale. Ta'urraa maashinii kana bitadhaan ati isinii dhaame. Magaalaa isin jiraattan yookiin bakka isin jiraattan mabraatiin jiraatu bishaan jiraatu bakka isa kana bitadhaa baay'ee tokko isin gargaara. Bicuu bakka kanatti wanti hin gaabbi'an inni kun abbaa kiiloo 16ti osoo abbaa kiiloo 20 bitadhee raadhee bakka jedhu qirrina jedhee orbiit maashinii jedhamu maashinii baay'ee tokko kwaalitii bareedaa kan ta'edha. Wanti hundinuu akka itti fayyadama abbaatii. Qodaa bareedaa bittanii ofii keessanii namatti dabarsuu dhiistanii yoo itti fayyadamtanii isiniif ta'a. Itti fayyadamtu jechuudha. Innaa abbaa kiiloo 16 bituu koo hangaa garuu birri libsii wantoota garaagaraa akka fedha keessanii waan barbaadan itti miiccuudha immoo utuu kaffi jedhee bareedaadha isa jedhudha. Abbaa birri libsii immoo yaa ofii intinii badaa amma kana hin danda'an ittiin fakkaatu takka itti miicceen beeku sanaa. Noo dandeessan abbaa kiiloo 20 bitadhaa yoommoo ata'u kanuma jettan abbaa kiiloo 16 bitadhaa isin gargaara anatti isin hime yeroo baay'ee meeshaa biraan ajajattu muraasa jechuudha kan maashinii kana bitatu. Amman da'oom yeroo sanaanii
birrii 53 waan akkasiin bite amma gara 65 ta'eera jechuudha. Orbiit sadarkaa qaba ammas ta'e kan 53 ni jira abbaa kiiloo 16 kana ta'e garuu maashinii isaa bakka bareedaadha jedhu warri sinirraa bittan garuu amma orbiit kanan ga'u orbiit LG ምናምን aanseeti jechuudha. Meeshaa bareedaadha. Firiijii isaatiinis TV isaatiinis otoo TV isaatiin as fa'i jimmaan fidanii fidanu malee badaa baay'ee tokko bareedaadha. Akkasii annaa ibitadhaan isiniin jedha dhaamsa kooti. Isuma dhugumaa bitadhaa. Hadha birrii 60 wayyaa'u damuuza keessan ji'a tokko kiiwwam akkasii ta'a garuu baay'ee tokko isin gargaara. Waggaa hedduutti fayyadamtu. Damuuza ji'a tokko wadhaatii yookaan al tokko bitattanii aara galfii waggaa hedduu isiniif ta'a. Innaa namoonni akka koo sana yookiin fayyadu biyya keenyatti amma kana uffata badaan baasu jettanii yaaddanii akka koo hin shawwadamin akka koo durianii. Innaa bitadhaa isiniin jedhaa dhaamsa kooti. Inshaallah yoo bittan immoo qoduma garaagarummaa birrii 10,000, 15,000 jettanii qodaan ta'an hin bitinaa. Bakka qoduma kwaalitii orjinaala bareedaa bitadhaa isin fayyadaa wanti hundi hanga buluun dabalaa deemaa. Yaa'u egaa namoonni egaa biyya arabaa jirtan akkuma kana doolaarrillee hin dabala yoo dabale asiis qodaan ni dabala natti fakkaataan hin barree wanti hundi guyyumarraan dabalaa deemaa. Ji'a meeqa dura 53 amma 65 jechuudha. Subhaanallah dabalaatuma bula wanti hundinuu addunyaadhuma hundarragaa Itoophiyaa qofa miti. Akkas inshaallah namoonni meeshaaleewwan akkanaa meeshaa mana keessaa meeshaa kushiinaa dabalatee meeshaa afata golgee arabiyaa majlisiitii kaasee walumaa galatti meeshaa mana keessaa hunda barbaadan na dubbisaa Saalihaan Baddee onlaayiniin jirtu akka duuyettanii insinaa ajajadhaa ganna kana fa'i baay'ee tokko bareedaadha qodaanii bitachuun jechuudha. Yaa'u birraasi guyyaa guyyaan yaa'u garaagarummaa gatii agarsiisa malee baay'aa ta'u namoonni birraarra isin jalaa bu'ee ganna kana immoo irra caalaa bareedaadha isiniin jechuufaniin jedhee inshaallah. Akkasii hordoftoota koo laayikii godhaa viidiyoo koo sabiskiraayibii godhaa namoonni haaraa taatan jechuudha. Yaada keessan koomentii jala naaf kaa'aa. Bitadhaa laawundarii uffata kana namni tokko firiijii jettu wanti dursuu qabu hundoon firiijii irra laawundarii kana firiijii ko yoo fedha yoo barbaanne fayyadamnaa yoo barbaanne dirqama miti. Dirqamni garuu kan silaa dursuu qabu laawundarii uffataa kana. Anuu jalqabachuudha firiijii isa guddaa isaan bite. Hanga sana utuun awwala kana bitadheeraadheen jedhe eegeef gaabbiin dudduubba jedhan isaa waan fayyadu. Haa ta'uu inshaallah firiijiinis yaa'u hanga tokko ni barbaachisaa garuu lamman keessaa isa kamtu nama fayyada kan jettan yoo ta'e akka kootti laawundarii uffataa kanatti isin fayyada isiniin jedha inshaallah. Akkasii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.